Afuyyuu Video isin hundaafiyyuu waraabee gadi dhiisee waraabee gad dhiisee alhamdulillah jedhee alhamdulillah jedhee isin agarsiisaa. isin agarsiisaa. Abbaa warraa kiyyaaf harmee xiyya bira gahee Abbaa warraatti fi harmee xiyya bira ga'ee eegas shukrii rabbii kiyyaa galchisu tuuja godhee jedhee shukrii rabbii kiyyaa galchisu tuuja godhe. akkasi kalas dhageettan ka obboleettiin keenya akkasi yemmuu bakka xiqqaa qormaataa bira tarree irraa inshaallah rabbiin galanne haa amma kunoo konkolaataan nu dhiyaateera ka gizaaza duuban argitan kana jechuudha akka kana amma konkolaataan nu achi duuban ifaa xiqqoo ibsu suni amma nu fuudhee nuun deemaa jechuudha inshaallah kanaaf alhamdulillah huccuu fuuladdeeffadhu yalla ayyee galatooma dhugaa rabbi dubbachuu wallahi Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaan isiniif habaayatu hordoftoota chaanaalii kooti akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatan isiniin jedha tole nagaa kooti aansuudhaan warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan gara maatii kiyyatti dabalaa waan isiniin jedha warroonni kanaan dura immoo maatii naa taatanii jirtan hedduu takka kabajamaa isiniin jedha galatooma. Tole baay'ee waan nama gammachiisu keessaa waa tokko isiniin qabadhee dhufee jira buleettii keenya gidduu darbee Saudi Arabiyaa keessatti hojiidhaaf manaa baatee hojjechuudhaaf baatee garuu sammuun ishee tuqamee ture viidiyoo lama hojjedheen ture viidiyoo sana keessatti namoonni baay'een ilaaltaniirtu warroonni keessan gargaartan illee jiraachuu dandeessu obboleettiin keenya waaqayyoof haa galatuuf gara biyyaa imaluudhaaf akkasuma sammuun ishee illee bakkeetti deebi'eefii jira. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa waaqayyoo techaadha namni tokko gaafa hojjetachuudhaaf illee manaa ba'ee bakka waan tokko isarra ga'ee baay'ee sammuunsaa baay'ee nyudhachaadha garuu isheen immoo erga manaa baateetti sammuu dhabdee jirti egaa sammuu dhabdee immoo obboloonni kun gargaaranii bira dhaabatanii gara biyyaatti illee akka imaltu godhanii jiru baay'ee tokko galatooma obboloonni gargaartan dhugaa baay'ee kanan dinqisiifadhu keessaa obboleessa dhiiraa tokko baay'ee na ajaa'ibsiifadhe jechaadha. Obboleessi kuni ofitti qabeetiin gara biyyaallee akka ishiin galtu gara maatii ishii gara abbaa manaa ishii gara dhala ishii akka ishiin galtu godhee mucaan kun ijoollee 5 kan qabdudha. Akkuma dura dubbadhe jechaadha ijoollee 5 kan qabdudha akkuma gaarii ta'ee akkuma nagaa ta'ee sammuu ishee bakkeetti deebi'ee akkasuma gara biyyaallee akka imaltu viidiyoo darbe kan sin argisiise kanarratti gara biyyaallee akka galtu jechaadha galte kanooti waaqayyoof haa galatu dhumate jechaadha qixxee galteetti kun bakka xiyyaara seenuu bichaa tafe waan ta'eeti egaa galtees maatii ishee bira geessee viidiyoo waraabdee akka nuuf keessoo abdii qabna. Baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa baay'ee galatoomaa jechaadha warroonni bukkee dhaabattanii obboleettii kana harka duwwaallee kan galle qarshii walitti funaantanii fi gargaartan hedduu takka dhugaa baay'ee namatti tola. Obboloonni baay'een gargaaranii jiru jechaadha akka ishiin maatii ishiitti seeraan deebitee maatii ishiitti galtee dhala ishiitti abbaa manaa ishiitti galtu godhanii jiru kabajamanii. Kanaaf baay'ee tokko nama gammachiisa anillee baay'ee tokko hedduu kan gammade jechaadha maaliif dubartiidha waan ta'eef dubartiin tun immoo miidhamuu qabdu carraadha malee ijoo dhugaa rabbiitu nu dubartoonni biyya keessaa bahuu dhiisati baay'ee ulfaataadha wanni nama qunnamus wanni namarra ga'us waan baay'eetu jira jechaadha dubartoonni dhiironni illee homaa miti. Dhiira immoo dubartoonni kun waan baay'eetu nurra ga'uu danda'a jechaadha garuu kanuma keessatti obboleettii keenya kana waaqayyo gargaaree sammuu ishee bakkeetti deebi'ee fi haala nagaarra jirti jechaadha ammaaf haala nagaarra jirti gizee biyya geesse immoo kanan caalayyuu nagaa akka qabdu du'aa godhaaf akkuma amantii keessanitti kadhadhaa dhugaa rabbii jechaadha akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi waaqayyoon sammuu ishee bakkeetti akkuma amma nagaatti ishee deebise kana irra caalatti nagaatti ishee deebise obboleettii keenya kana nagaadhaan akka hojjetattu jechaadha waan argatte kana waan obboloonni keenya kun walitti gugguuranii fi waan argatte kanarraa bakka shoo isumaanillee dalagattee akka hojjetattu sammuu ishiitti waaqayyo akka ishee deebisu kadhannaa keessaniin bukkee dhaabadhaa. Dhugaa ani miidhamuu nama kamittuu garaan kun gammadu baay'ee na gadda jechaadha rabbi yaa baay'ee keessi kun na gadda jechaadha miidhamuu nama kamittuu
Kanaaf waaqayyo haa ulfaatu obbolaa keenya baay'ee haa ulfaatanii isaan haa eebbisu waaqayyo waan qaban irraa kan gargaaran akkasuma obboleessi keenya ofitti kan qabe tokko ta'e ofitti hin qaban dhugaa ofitti qabee wajjin rakkatee amma ishiin gara biyyaatti imaltutti bukkee kan dhaabate obboleessi kuni. Kanaaf baay'ee tokko nama gammachiisa hedduu takkan gammade dhugaa nan gammade keessa kootu na gammade jechaadhaan baay'ee tokko hin gammade. Obboleettiin kun gara biyya ishiitti deebi'u gara biyya ishiitti imaluu ishiitti baay'ee keessi koo gammachuu na qaba. Gammadeef hin jira isinillee baga gammaddan hordoftoonni kiyya baga gammaddan warroonni du'aadhaan bukkee dhaabattan hin dhabamta waan ta'eef na gaafa dura gadi lakkisu namni laaltanii baay'een keessan jirtu waan ta'eef warroonni kadhattaniif hin dhabamtanii waaqayyo isinillee sinaa eebbisu warroonni gargaartanillee waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jedha hundumti keessanuu. Baay'ee tokko kabajamaa siniin jedha uummata jaalalaa akkas wal bukkee dhaabachuu wal gargaaruun gaafa rakkatan gaafa bakka ormi bakkeetti nama gata nu waaqayyo bichaadha kan nu qabnu sanu uume qofadha kan nu qabnu sanu gargaare kanaaf baay'ee tokko obboleettii keenyaaf gammannee jirra keessi koonaa gammadee jira gosh baga nagaadhaan galtee jennaanii kanummadha. Baay'ee nama gammachiisa siniin jedha waan dhaggeeffattaniif illee hedduu takka galatoomaa warroonni immoo amoonatti na dhaggeeffattan laayikii irra tuqaayee akkasuma sabskiraayib illee gochuudhaan hedduu takka na jajjabeessaa siniin jedhu na jajjabeessaa jirtan galatoomaa galanni keessan hedduudha siniin jedha waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa turtii yeroo kanaaf na wajjiniin gootaniif hedduu takka kabajamaa siniin jedha yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja baay'ee uummata fiqirii baay'ee.